ጥርጥር ያለለው ንጹህ ጋላን እኮ ደበላንዴ ለመሆኑ ጋላ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ እንዴ? ኮበላንኮ ጋላ ማለት የራሱ የሆነ መጠሪያ ስም አለው እኮ ደበላንዴ እንደውም ብዙ ጊዜ ይሞከሳል ሰምተሽ አታውቂም እንዴ? ኮበላንኮ ጋላ ማለት የራሱ ባህል ያለው የራሱ ቋንቋ ያለው ኦሮሞ ማለት ነው እኮ ኦሮሞኒ ኢልማ አባገዳ ኦሮሞኒ ኦሮሞኒ Ashama arkafone kabajamtoota jaalatamtoota YouTube channel kiya bakka jirtan maraatti nagaan isiniif hawaayyeetu akkam jirtu nagaa keessani ana boleettiin keessan nagaa raafa guutuudhaan hin qaba nagaa koonni ta'e immoo maqaan isaa ayebbifamu gooftaan koo arra waan tokko qabadde isinii dhufechuudha maal seetan obboloota ko wanti qabadde isinii dhufesi surprise alle surprising kunis maali ettani yaaduse me gammata me maalida garu dura ton isan dubbatiin dursa jechuudha warroonni channel kanaaf maatii hin taane warri gara kana dhufne haaraa wartaatan subscribe gochuudhaani daawul malikti shi jettu shi yakka alarmi na gunne jiramti shi na agarsiistu jira ishiitti gadi tuqa videoon ko dafee simbira gaachuudha wanto kon kabadde sini fe essa ole akkan fesimo oseletti mon barbada chuda asmanan to chuda fulli kolle bayi tokko ho angutame fechuda ho annan jedu adu kesanole fechuda alan ole fechuda uguma lensa nakati uffatte uji hojjatti ettani yaaddu akati yaadina nutinna hojjannu akati uffanne ton ta'in bareedne keenya mul'isne ton ta'in of doskinetu jechuudha achu guyaan jira gaafa tokko gaaftu fattanii zana yettani fataatani biya keessatti darati keessan gootanii gaafta deemtan jira jechuudha anillee akkasuma jedhetanii uffadheen naamboo sheemi natti namne jechuudha dhugaa dubbachuuf innaan madaami faana ba'u jechuudha uffadhee womba'u xiqqoo nashemachuudha Malif sarratanya waan ta'eef jechuudha biyya kooti garuu akkam barbaade fadhe jechuun waan qaama ko mul'isu ton ta'in waan gadhiisi bakka waan uffannaa namatti tolu uffadhe akkam barbaade uffadhe inni ta'uu nan danda'achuudha hin dandeenya hundi keenya jechuudha asitti garuu hin sheemu bakka yoo waan xiqqoo uffatte illee sirraa bareeduu danda'a gaafa sana si ilaalu jechuudha yeroo sana sheemuuf ta'a jechuudha baay'inaan sheemaa karaa kiyyaa jechuudha Malif uniform ni yeroba uniform le rakan fadu barbadu madamin ki yechuda uniform manafini durati yero akkan fen uniform na bitti yechuda amma gati sa wadde ta'e gati sa tu dabale mi ay ta'e be ko yechuda uffata bira bitte na fiddechuda malif jettani yaddusu gati uniform du guddate lugumasin injira gati uniform dabale rachuda uffata bira caada jechuda uffata bira garu baate birri quranenis birri damanis waan akkasitti bitte fiddandees garu birri dibbada uniform qaldetti ilaalina ana garu kan jaaladhu ulfina hojii kooti kan mul'isu uniform wonu fadhen kabajama sarratanyaadha jechuudha jedhame jechuudha ani uniform dhan barbaada kan sin garramachuudha eshi sadise bira darbe waan narra dhufee yaada narra dhufee fiinsinitti machuudha garu dhugaa dubbachuudha jechuudha YouTube ko guddisaan jirtanii guddisaa YouTube ko jechuudha sinitti meerashi arra kana dhufeefimmoo gurratti sinitti maazadha warri dhaga'uu barbaadan jechuudha surprise isin gochuu barbaada garuu himuun barbaanne ture na eegaa maal akkan isin agarsiisuu barbaadde na eegaaffacha na eegaa qo'a dhaqee fideeffaa waan ta'e
Kun maal jettanii yaaddu? Kun maal jettanii yaaddu? Si gammata maaliif kan nuti agarsiistee maa bittee jettanii yaaddu laata? Sini agak bakashe. Nadra cabeho. Oh my god. Adisi bitte akka jaatta ya adisi bitte ho cabe sirri miti buka. Aram bitte mbar. Melala. Kana argitan gammatun isin rakkisu jechuudha. Miti. Taka warreen biyya keessa jirta waan isin fide fuyi madda. Warreen as jirta waan isin galchee galuu madda. Bakka jaarsa keessanis waan borsaa shanxaa keessanii ergita yoo jiraate. Galcheen itti sirii kenna rakkoon tokko illee yoo hin jiru ishee maa rakkoon tokko hin jiru dhugumaan isin hin jedha. Akkanatti kan itti hin galchee itti isin kennan. Ishee rakkoon tokko hin jiru laga. Kana galchi galii yoo ittaan jechuudha nan galcha. Akkuma beekamu chaanaala koo guddisaa galee nan hojjedha isiniin jedhee wata taataan ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee wata taataan ture jechuudha. Chaanaala koo guddisaa innaan galitti hojjedha isin argachuu dandeessu karaa YouTube kanaa jedhee jechuun amma yoon galee YouTube kanarratti viidiyoo raabee waan gaarii gadhiisa garuu jechuudha. Data nyaata jechuudha. Yoo sin immoo la guddistan malee data nyaatee waan fadaarraan arganne maal laabudha. Yoo sin garuu na guddisuu barbaadanii yoo sin na guddistan garuu data irraa waan argadhe anaan guddaadha jechuudha. Sinis barumsa guddaa argachuu dandeessu. Biyya keessa waan ta'e wanta guddaa waan hojjedhullee hojii kollee irraa muuxannoo fudhachuu dandeessu jechuudha. Dubartii cimtuu beekmati. Duratti yeroo biyya keessa jiru dubartii cimtuun ture jechuudha. Dhugaa dubbachuu dhugaa hojirratti jechuudha. Wanti nan tuffadhu tokko hin jiru jechuudha. Barumsa narraa fudhachuu dandeessu. Kanarraan kanas immoo bakka barumsa gaa fudhachuu dandeessu. Barumsa jireenyaa jechuudha. Innaa kanan sin jedha warroota goddanyoota keessan illee sheerii naa godhaati. Subscribe mana kana godhanii adara keessan video kiyana daawwadha video biran darbina like illee godha like ilaaltanii bicha biran darbina like na godha biroota ko baay'ee tokko immoo akkasin jaarsuun ni beektu kanan immoo geessee dhufa bakka leensaan keessan kaatee jirti jechuudha kanan bitee garuu har'a imbaasiin oolee dhufe imbaasii Itoophiyaa jechuudha. Maaliif deemtee yoo naan jettan immoo viidiyoo biraa qabadhee dhufashi viidiyoo koronaa kan taane beeksisuus haala noolee ijoollee keenya Itoophiyaa bira jechuudha. Imbaasiin oolee dhufe imbaasii jechuun afaan tokkitti dubbadhaa jedhu sinin garramu afaan Amaariffaa bichaa dubbadhaa jechaa jiru jechuudha. Imbaasii keessatti sinin galee akkasi gubachuus aaroo sinoolu Oromoo nani sifattarri Oromoo nan simooti Oromoo nan jedhe nan naladhu Oromoodha nan du'u Oromoodhuma okay kana qaas bakka kana fakkaata qubeen dachaa singaa har'a viidiyoon koo kana fakkaata daraa keessan like naaf godha share naaf godha comment naaf yaada lafa naaka gaaffii narraan qabdanii qoy waan nagaafattan hin qabdanii dhugaa waan intin viidiyoo way gadhiisu maal taatan gaaffii nagaafadha deebiin ana bira jira maaltu sin dhibesi gaaffii dubbu godhaa lafa kaa gaaffii ana kan deebisu anaadha kan itti rakkatu anaadha sin gaaffii gaafachuu hin dadhabin addee waa balleessuun nama nuwwaa tolchuun nama dhabamata. Bakka ciao nagatola baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja akka lubbu kootti ijoollee Oromoo kooti nagaatti naa olaa sinin jechuu barbaada ciao
Shama kafuna jittu faya kesani naga kesani akadu sinin jadu ko nani obae wak gaje furator ka fakati benzula duge kini mo boraki norge male wak famous ingo tan jechuda famous ingo jisitana mushi